السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو سلا فيديو كنا مكمو ميقة طلالة نما ميقة طلايكي قدا حرمو شيرنا قدا جولي ربي يا باتوت والله يرقا قبابدو تكون سنتما جولي ربي يا باتون فايدا عربوي سقلينا قبدي أدا سقلينا قبدي سراتينيانا بربادين انجت جماعة جتشو دراني مو طلبات ولي كينا فيدتي قبدي نتبتيتي nattimtee xalabaan qabanaan jettee gasii nattimteetti durin bira dalagee ture mungkin gara waggaa lamaan dura sagalee naa qabdee sarratinyaa naa barbaadinaan jette xalabaan kee maal taateen jedheen xalabaa geessee maktabatti deebisuufanii jette maaliifiin jedheeni wallahi atoo duraan hin jajjaa maal sii taateen naan deebisuufi kees kaateen jedheeni beektaa intalli immoo nama nagaa dhettee natti maa turtee gasii wallahi rakkoo tokko qabdii jette waa hundaanuu naa taateetti rakkoo tokko qabdii jette rakkoon sii maaliin jedheeni wallahi naan jette saamunaa bitee fi shaamboo bitee fi yuunifoormii bitee fi maallaqa kiyyaan furshaal kaanii waa hunda wallahi moodesii dirasii birrii kiyyaanan bitaa fi jette garuu mucaan nan dhageessuu jette nan dhageessuun kun immoo hojii na dhaga'uu diddee mitila maal si dhaga'uu diddeen jedheeni yeroon shaaworii galii jedheen deemtee qaama sii qofa dhiqattee deebiti malee mataa siitti bishaan hin buuftuu jette maaliifiin jedheeni amma yeroo tokko wallaanuma siiti jedheetan wallahi laazim uffatan hammaama keessa dhaqeen bishaan ofitti banee mataa kee akka kanatti dhiqi jedhee itti agarsiisee jette shaampoo saamunaatti dhiqadhee mataa kootti achi keessaa yeroon ba'u jette ingiliffa xiqqoo beekti afaan arabii tasumaayyuu beektutti ingili nama barate natti fakkaata ingiliffaan barreessitee maama an akkana mataa kootti yoon bishaan buusee mataan kiyya na dhukkuba bishaan ittiin buusu mataa kootti naan jettee jette anjette waa hundaan naataate hojiidhaan naataate wantarii naataera tokkitti kana qofan irraa jibbee jette ani yeroon kushiinaa sii bira seenee mataan sii hin xiraa jette egaa gaafa na bira dhuftu dhiqatteen beektu jette yoo hammaama seentii shaaworii galtu qaama sii qofa dhiqattee mataatti kiisa uffattee qaama qofa dhiqatteetti mataatti bishaan hin buusu qaalas mataa kootti bishaan buunaan an kufeera naan jettee jette mungkin mataan sii ija namaa qabaa inni kubsatti mungkin silaa biyyaa booyyuun qabdu gaasiin akkanaa kunii ijoollee reebiyyaa baatan qofti na dhaggeeffadha warra reebiyyaa ba'utti sheer godha warri kaan immoo sheer naa godha laayik naa godha dhugaa rabbiin isiniin jedha warri reebiyyaa baatanu warri wantii jarri barumsa sin barsiisaa jiranu jiibii malaagaa jiibii dissii jiibii kanaa malee waan isin timaan jedhanu biyya namaa kana arabni hojii keerra maal feeti beektu qulqullina kee feeti ati qulqulluun taane taanaan sin jaallattu arabni innuma kanayyuu warra as keessa ture yookaate qamsii tokko guyyaa lama namarratti argite akka waan itti dhiqanneetti si jibbisiisin jechuu kooti kanaaf jennaan irribaa yeroo kaatan hammaama keessan seenaa shaaworii keessan galaa ilkaan keessan rigadhaa dhiqadhaa yuunifoormii keessan qayyaradhaa gadi bu'aa maal mataatti yoo bishaan bu'eesh muskila xayi mataanan goomitti inni qamu biyya keenyatti illee ta'u hanga sorbeetti faateenya dhiqannaayyuu mataa jechuudha yaani mataa yoo ammaa miicameen caccabaadha malee maal rakkoo maalii qaba yaaki mataatti yoo bishaan bu'e mataa kootti bishaan hin buusu naan jettee jette kanaaf maktabatti geessee deebisuu mani galgalaadhaa naan jette akkas isiniin jedha ijoollee koo bakka feeteyyuu dhaytu dalagachuu hin dandeessu arabni nama hin jaallattu nama qulqullina hin qabne yaa ijoollee reebiyyaa baatanuu na dhaga'a arabni hojii keerra ati nazaafaa kee feeti nazaafaa nafsii keetii jechuudha qulqullina nafsii keetii feeti hojii keerra atiin qulqulloomne taanaan atiin niqanne taanaan sirkaallee fuutee nyaattu arabni si ciigaati kana isiniin jedha warri reebiyyaa baatanu na caqasaa warra oolchaa ergaa koo kana sheer naa godhaa warri kaan immoo jara biraan naagaa viidiyoo kana makuma meeqan laala nama bicuutu immoo laayikii naa godhaa laayikii keessanitti dantaan qabu warra kaanii sheer godhaa wallaahi kuni waan jabaadha beektu meeqatu jira wanta akkanaa jechuudha rakkina akkanaa sababa kana geessitee maktabatti deebisaarti jechuudha tu wanta riin ta'ee fi ka'ee tokkittii kana wal dadhabani yoo mataa koo miicadhina dhukkubanaan jetteetti kanaaf hin geessee deebisuufanii jette akkas isiniin jedha ijoollee reebiyyaa baatan itti fayyadamaa ergaa koo kana. Adaraa keessan viidiyoo kana sheerii godhaatii ijoollee haarawaa dhufte biraan gahaa. Madaamiin ulaagaalee ishee hunda guuttee sarratanyaa takka wanti isheen biirootti deebisaa jirtu sababa biirootti deebisaa jirtuu fi sababa isheen qulqullina hin eegneef adaraa keessan wantoota kana gochuu qabdan keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftanii wanta madaamiin keessa isiniin jette gochuu qabdan maaliif qulqullina keessan kan hunduma dursayyuu qulqullina keenya eeggachuun
hunduma dursaa jechuudha. Hojiin dura qulqullina keenya eegachuu barbaachisaadha isiniin jedha hordoftoota koo. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu haala buleettiin keessaa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni chaanala kiyyaaf immoo warra bataata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri taa'aa jirtan galatooma alfaadha isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura obboleetti kee tokko sagalee ishii dhageessani madaamin ishii sarratanyaa takka kanuma Itoophiyaati ijoolluma keenya jechuudha. Fidattee raawwatteeti waa hundumaa ishiidhaan guuttee jirti jechuudha. Akkuma hundumaa yuunifoormis bittee fi shaamboo qibaatii wanna ishee barbaachisu moodesii wanna ishee barbaachisu hundumaayyuu guuttee jirti jechuudha. Erga kana guutteef hin boodatti miciyyoon kun shaaworii galteettiin. Shaaworii yoo gali jetteenu isheen kan galtu qaama ishii qofa dhiqatti malee bishaan ofii qaama ishii qofa dhiqatti malee mataan dhiqattu jetti. Akkuma isaan immoo madaami maal jettee mucayyoo kanatti himte sarratanyaa biraan haasoo tana biirottan deebisaa wanta hundaa jaaladhe garuu hojii jaaladhe wanti ani irratti jibbe qulqullina mataa hin eeggattu mataa dhiqattu nafa qofa dhiqatti yeroo hundumaa yoo kushiinaa seentu immoo mataan ishiin ajaa jettee himteerti jechuudha. Kanaaf jennaan obboloota koo kunnuntu kan baaniif hojii waan ta'eef dirqama wanta isaan nun jedha san gochuu qabna. Obboleettiin keenya kun maal jetti mataa yeroo nani bishaan kiyyo tokko na dhukkubaadhaan jettee jetti. Inde maali namni mataan bishaan akkamitti nama dhukkuba maali bishaan maal qabaam nama dhukkuba. Inde bishaan maal qabaa bishaan dam qulqullina eeggatta waatu irra jira ta'u ijoolleen irra yoo jiraate malee mataan qulqullina kee eeggatta akkamitti qulqullina ofii eeggannee inna kuni ofumaa balleessine yeroo tokko isaanillee balleessadha jenna. Kanaaf of eeggannoo cimaa godha. Qulqullina keessan eeggadha mataa keessan dhiqadha qaama keessan dhiqadha hundumti keenya dhiqanneetuma hojjechaa jirra jechuudha. Wanta osoo dhiqatin si jammari ofiif isaanii fi mati kan eeggattu ofii keetifuu eeggachuun bareedadha. Maal rakkoo qaba sa'aatii yoo seente bishaan kan isaanitti dhugaa waaqaa jechuudha. Inna kanaaf torbanuma keessatti gizee tokkoyyuu osoo dhiqattee bareedudha akkuma feeslee ta'u. Garuu immoo mataan namaa kun hin ajaa dhugaadha dhugaa ishii hiddatee ajaa. Maaliif keessattuu gaafa qibaatii fa'a dibattee gaafa zayitii fa'a dibattee akkasuma kireemii garagaraatti dibattee akkasuma mataan kee hoosi dafqa fa'a ta'ee yeroo raftee dafqate fa'a hin ajaa mataan dhugaa rabbii hin ajaa wan qallaan hin ajaa jechuudha ajaa hin jedhina dhugaa rabbii hin ajaa dabbasaan jechuudha. Dabbasaan keenya gaafa qulqullina eeggattee qilleensa fudhate bareedadha garuu gaafa ukkaamsitee tubateechi tubate dibdi hin ajaa dhugaa waaqaa jechuudha. Kanaafi obboleettii keenya kan balleesse malee madaamii miti jechuudha. Madaamiin kun akkatti deebisaarti. Kanaaf miti yeroo hin yaadattanii mana barumsaatti namoonni qulqullina keessan eeggatanii mana barumsaatti yeroo barannu qulqullina eeggachaa baranni bara. Inde maaliif barsiisan ilaala qulqullina nu ilaala kafana keenyallee mataa keenyallee nu ilaala yoo inni mataan kee xiqqishuma zayitii qabaate yookiin dhadhaa qabaate mana sanii baata kiraasii sanii baata yoo xiqqishuma mataan kee dhadhaa qabaate jechuudha. Qulqullina inni yoo ta'e akkasuma ijoolleen baadiyyaa waan ta'eef ijoolleen garagaraa dhadhaa kan dibannee hoo jenne hin ta'e kulaasee jechuudha nama ari'u jechuudha. Kanaaf qulqulleeffannee jimaata dibannee qidaamee nurra oole sanbata dhiqannaa akka ofii kiyyaatti beekutti akkasuma kafana keenya qulqullina yuunifoormiin keenya waa qabaate taanaan bakka mormaa kanaan akkatti ol garagalbatanii ilaalu jechuudha. Hin jirtanii mee ijoollee akkasitti warri jirtan ani garuu nan jira dan beeka jechuudha. Biyya keenyattuu hin jira kun. Kana as dhiisaa biyya guddatte kana keessa dhiisatu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya of hin bartanii isin maaliif ol baruu dadhabdan? Inde akkamitti hojjechuu akkasitti hojjettaa ajaa mana namaa keessa ajaa deemnaa hojjechamoo dhugaa waaqayyo isiniin jedha of eeggannoo cimaa godha. Kana waan isiniin jette immoo itti fayyadama. Nagaa ta'a fayyaa ta'a dhaamsi kun ijoollee shamarran addisiidha.